Maqaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee Dubroo Maariyaamii hanga fannootti kan nu jaallate maqaa gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Ameen. Nageenya eegumsaa fi dhiifama isaanuuf baay'isee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kennaa fannoo jalaa haadha hunduma keenyaa kan taate deessuu gooftaa keenyaa akkasumas jireenyaa fi qabsuura isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyos kan isaan kabaje qulqulloota abboota keenya hundumaatiif akka kennaa isaaniitti isaaniifis galanni ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Yeroo darbe vidiyoo gara mana kiristaanaa deemi wal'aanami jedhurratti waa'ee gaabbii fi sossobbaa diina keenya diiyaabiloos ilaalle gaabbii galoo akka qabnus barannee adda ba'uun keenya ni yaadatama. Kanneen vidiyoo kanaan argatiin liinkii isaa descriptionii kan jala wanta isin kaa'uudhaaf ajjaraatii ilaallachuu dandeessu. Har'a immoo kutaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'e yeroo gaabbii gallu kanneen hubachuu qabnuu fi jireenya gaabbiin boodaa waliin ilaalla. Hanga xumura barumsa kanaatti akkana hordoftan maqaa abbaa barumsaatiin isin gaafachaa kallattiimaan gara sagantichaatti dabarra. Kiristaanii tokko dhalatee guyyaa 48ffaatti mucummaa Sillaasee yeroo argatu dibata meerooniin bultoo hafuura qulqulluu ta'a. Bultoo Waaqayyoo kan ta'e laphee isaa kanaan wallaalummaa fi gara jabummaan cubbuuwwan addaan addaattiin hojjechaa ture. Guyyaa tokko immoo yookiin barumsa wangeelaan yookiin sammuun isaa ceebba'ee hojiin isaa kan Waaqayyoon gaddisiisu ta'uu isaa hubatee yaada isaa yeroo jijjiirratu gara gaabbiitti deemuuf wantoota muraasa hubachuu fi gochuu qaba. Wantoota kana kan gaabbii duraa fi kan gaabbii boodaa jennee bakka lamatti qoodnee ilaalla. Kan jalqabaa gaabbii galuun dura yommuu ta'u gaabbii galuuf deemuun keenyaan duratti cubbuu hojjennetti gaabbuu fi diina keenya kan ta'e cubbuu guutummaatti jibbuu qabna. Jibbinsi keenya kun kan yeroo osoo hin taane kan yeroo hundumaaf cubbuu keenya duraatti nu hin deebisne ta'uus dirqamadha. Waan laphee keenyaan jibbuun tokkorraa fagaannee akkuma jiran cubbuu jibbuun ganaa burqaa isheerratti cufuuf jireenya keenyaaf gara fuulduraa murteessuu qabna. Asirratti gara duubaatti deebinee addunyaa fokkaachuurraa bilisa taanee gaabbii Waaqayyo jaallatu galuuf mataa keenya sirriitti irra deddeebiin qoruun baay'ee barbaachisaadha. Kana booda cubbuu keenya yeroo darbeerraa gaabbiin qulqulloofnee of sirreessinee Waaqayyo waliin jiraachuuf ijoollee isaa akka eeganiif Waaqayyo kan isaan muude abbaa gaabbii qabaachuun dirqama. Hundumaa xumurree Waaqayyoon murteessaa lubammoo ragaa taasisnee cubbuu keenya himachuuf gara luboota Waaqayyoo yeroo deemnu qabxiiwwan armaan gadii sirriitti hubachuu fi hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Tokko cubbuu hojjennee yoo danda'ame hundumaa yaadachuu fi tokko tokkoon tarreessuu. Walitti qabnee balleessina jechuun hin danda'amu. Yaa abbaa koo waan hundumaa balleesseera kan hin raawwadhu jedhame hin raawwanne kan hin raawwatin jedhame immoo raawwadheera jechuun hin danda'amu. Akkam goonaree cubbuuwwan raawwanne kana raawwadheera jennee fuula lubaa duratti tokko tokkoon tarreessuu qabna. Cubbuu hojjennee yoo tarreessinu osoo beeknuu fi osoo yaadannuu hambisuurraa cimsinee of eeggachuun dirqama. Inni kun immoo baay'ee cimaadha. Lubna baluu kana dhaga'uu hin qaban jechuurraa of fageessu jechuudha. Diinni keenya diiyaabiloos yeroo cubbuu hojjennu salphaatti fokkeessee yeroo gaabbii galuuf deemnu immoo akkamti cubbuu kana fokkaatu akkamti cubbuu ammas ga'u kana luba kanatti himtaa lubni kun maal siin jedha jedhee yaadaan nu qola. Miti garuu jecha gooftaa keenya duukaa buutichi Maatiyoos wangeela isaa boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti barreesse isin ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa ani immoo isin boqochiisaa jedherraa qooddataa ta'uudhaaf yeroo gaabbii keenyaa tokko osoo hambisiin cubbuu keenya hundumaa tartiibessuun dirqama keenyadha. Lammaffaa mataa keenya qofa himachuu cubbuu raawwanneef nama biraa sababa taasisuurraa of qusachuu. Abaluutu bakka barbaachisnetti nageessee cubbuu kana raawwachiise jennee sababa dhiyeessuun hin danda'amu. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa galirratti akkuma dubbisnu Addaam abbaan keenya mukittiin nyaatin jedhame yeroo nyaate gaaffii Waaqayyo maaliif nyaatte jedhee isa gaafateef deebbiinsaa dubartittii ishee ati akka ani waliin jiraadhuuf naaf kennitetu mukattii kana kutee naaf kennite anis nan nyaadhe jedhe.
sababa kana himachuusaaf murtii Waaqayyo irraas bilisa ta'uu hin dandeenye. Haa ta'u garuu Addaam yeroo Hewaa mukittii kuttee laattuuf hin nyaadhu jechuudhaaf mirga guutuu qaba ture. Nutis hiriyyaan keenya tokko gara cubbuutti nu affeeruu danda'a. Garuu Waaqayyo duratti cubbuu kana raawwadhu jechuuf mirga guutuu osoo qabnu cubbuu raawwanneef nama sababa osoo hin taasisin eeyyeen abbaa koo fedha kootiin cubbuuwwan kana raawwadheeraa, uumaa koo gaddisiiseeraa, mana qulqullummaa Waaqayyoo laphee koo diigeeraa, uumaa gootti na araarsaa jennee dhiyaachuu qabna. Sadii, adabbii nuuf kenname caalsisnee raawwachuu. Akka baana cubbuu keenyaa laallee adabbiin nuuf kennamu xiqqoo fokkaatus yaaduu kan qabnu garuu cubbuu hojjennee ol arjummaa Waaqayyoodha. Cubbuu keenya caalaa arjummaan Waaqayyoo baay'ee guddaadha. Waaqayyoos cubbuu keenya kan nuuf dhiisu hamma cubbuu hojjennee tsoomuu fi sagaduu keenyaaf miti. Kun garuu osoo gaabbiin galiin gara uumaa keenyaa yoo deemne kan nu eeggatu ibiddi bara baraa sun akkam rakkisaa akka ta'e akka yaadannuuf xiqqaatuu kana yoo raawwanne Waaqayyo immoo arjummaasaa waan nuuf roobsuuf kitaaba qulqulluu fi gaabbii abboota keenyaa bu'uura taasifachuudhaan abbootonni keenya adabbii nuuf kennu. Hanga sa'a 6tti tsoom yoo jedhamte ati immoo hanga sa'a 9tti tsoom. Si'a 40 sagadi yoo jedhamte ati immoo caalchisi sagadi. Ciree kee dadhabootaaf kenni yoo jedhamte ati immoo laaqana kees itti dabalii taasisi. Dhukkubsachuudhaaf eeyyami. Namni dhukkubsachuudhaaf hin eeyyamne hin fayyu. Jireenya foonummaa keenya keessatti dhukkubsannee fayyuuf gara hospitaalaa yeroo deemnu lilmoon waraanamna. Lilmoon kun nama dhukkubsus garuu dhukkubarraa akka fayyinuuf. Nutis kan nuuf kenname hundumaa fudhachuuf eeyyamnee caalsisnee raawwachuu qabna. 4. Akka ija sanaaficaa of xiqqeessinee dhiyaachuu. Baay'ee xiqqoo kan taate iji sanaaficaa biyyoo keessa yeroo awwaalamtu guyyoota muraasaa booda biqiltee muka guddaa taati. Mataa keenya gad of qabnee of salphisnee yoo dhufnu Waaqayyo kabajaan nu kaasa. Foon keenya lubbuu keenya jalatti bichisiisnee of salphisnee facaasnee arjummaa Waaqayyoo kabajaan haammachuu qabna. Ani sagaduu hin danda'u, ani tsoomuu hin danda'u, foon koo dhukkubaaf saaxilamaa, adabbiin kun gara biraatti naaf jijjiiramu jechuurraa of qusannee gad of qabumsaan yoo dhiyaanne dhiifama cubbuu argannee kabajaan kufaatii keenyarraa kaana. 5. Foonii fi dhiiga gooftaa keenyaarraa hirmaachuu. Namni beela'e tokko harka isaa dhiqachuu qofaan hin kuufu. Beeluu isaarraa ooluuf dirqama nyaachuu qaba. Gaabbii jechuun dhiqachuu cubbuurraa qulqullaa'u jechuu yommuu ta'u fayyinnii fi jireenyi bara baraa kan argamu qulqulluu foonii fi ulfaataa dhiiga isaa fudhachuuni. Namoonni baay'een foonii fi dhiiga gooftaa kan fudhatu umuriin kan deeman kanneen dullooman jedhanii waan lakkaa'aniif icciitii kanaaf of hin qopheessan. Haa ta'u garuu kiristaanni kamiyyuu foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa yeroo yerootti fudhachuu akka qabuu fi keessumattuu kanneen gaabbii galan gaabbii isaaniitiin booda icciitii kanaan akka isaan dhaabbachuu qaban seerri mana kiristaanaa keenyaa sirriitti hubachiisti. Haala kanaan gaabbii keenya erga raawwannee gaabbiin booda jireenya mucummaa Waaqayyoo jiraachuuf qabxiiwwan lamaan armaan gadii sirriitti beekuun barbaachisaadha. Isaanis 1. Deebi'ee hin kufu jechuu dhiisuu fi yoon kufe immoo Waaqayyo na kaasa jennee amanuu. Gaabbii gallee cubbuu keenyarraa qulqulloofnee foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa erga fudhannee booda deebinee cubbuutti kufuu ni dandeenya. Ani kana booda cubbuun hojjedhu hin jedhiin. Yeroo baay'ee nyaatnee quufnee yeroo nutti tolu kana booda midhaan kan nutti mi'aawu fakkaatu. Deebinee akka beelofnuu fi booda akka nyaannus hin yaadannu. Sirriidha. Gaabbii yeroo seennu hafuura qulqulluu keessaa ariinee bultoo seexanaa kan taasisne lapheen keenya deebi'ee bultoo hafuura qulqulluu waan ta'uuf jajjabina hafuuraa ni arganna. Kana argachuu keenyaan garuu deebi'ee cubbuu hin hojjedhu jennee ofitti amanuu hin qabnu. Gaabbiin icciitiiwwan mana kiristaanaa keenyaa keessaa irra deddeebiin kan raawwatamu ta'us yeroo baay'ee deebinee gaabbii akka hin galle kan nu taasisu ofitti amanummaa akkasiiti. Akka qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulluu ta'een jiraadha jechuurraa fagaannee jecha ogeessichaa haa yaadannu. Qulqulluun si'a 7 ni kufaa, si'a 7 ni ka'a. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 16. Kanaaf ani namadhaa deebi'ees kufuu nan danda'a. Yoon kufe immoo Waaqayyo bakka kufaatii koorraa ammas na kaasa jennee of amansiisuu qabna. Namni yoon kufeeyyuu Waaqayyo na kaasa jedhee amanu hin kufu waan ta'eef.
konkolaachisaa konkolaataan isaa inshuraansii qabuu fi konkolaataan isaa inshuraansii hin qabne haa fudhannu. Kan inshuraansii hin qabne yoon kufe akkamiin ta'a jechaa yaadda'aa waan deemuuf kufee argama. Kan inshuraansii qabu garuu yoon kufes kan naaf kaasu jira jedhee abdii waan qabuuf osoo hin kufiin yaaddoo malee hojii isaa hojjeta. Nutis abdii keenya akka warra inshuraansii qabu kanaa yoo taasifanne hin kufnu. Yoo kufne immoo Waaqayyo nu hin dhiisu. Arjummaan isaas guddaadha. Yeroo hundumaa gaabbiin dura isaa deddeebine inni abbaa dhiifamaati. Baay'ina cubbuu keenyaan yoo itti ulfaanneeyyuu akka kufnuuf akka duunuuf nu hin dhiisu. Namicha furdaa tokkotu ture jedhama. Warqii boolla keessatti argatee mucaa xiqqoo tokko waamee kottu mucaa warqiin boolla keessa jalaa bu'eetu seenii anaaf baasii aniyyuu daabboon siif bitaa jedha. Mucaan tole jedhee akkamittiin deebi'ee keessaa ba'a jedhee gaafata. Namichis funyoo mudhii keetti si fideen gottoteetti keessaa si baasaa jedha. Yeroo kana mucaan tolee qo'i xiqqoo na eegii deemeen abbaa koo waamee dhufaa jedha. Namichi kun abbaa kee maaltu galcha yeroo jedhu mucaan deebisee yeroo gottotteetti keessaa na baastu tarii yoon sitti ulfaadhe na gadhiisuu dandeessa. Abbaan koo garuu yoon itti ulfaadheeyyuu na hin gadhiisu jedhe. Waaqayyo yoo itti balleessineeyyuu yoo itti ulfaanneeyyuu abbaa akka kufnee duunuuf nu dhiisu miti. Yoo banne nu barbaaduuf cubbuun yoo xuroofnes deebisnee nu qulqulleessuuf Waaqa amanamaa waan ta'eef osoo abdiin kutatiin yeroo hundumaa mataa keenya gaabbiif qopheessuu qabna. Lama gaabbiin jira jennee cubbuutti of gadhiisuurraa of qusachuu. Karoorsinee gaabbiin jira jennee cubbuu hojjechuun yakka guddaadha. Dooktorri jira jedhee namni osoo beekuu qaama isaa dhukkubaaf saaxilu hin jiru. Guyyaa guyyaatti foon keenya kan arguu fi kan dhaga'urraa kaasee wantoota baay'ee hawwa. Qabeenya namaa argee osoo kan koo ta'ee nama saala faallaa argee ejjaaf sagaleewwan adda addaa dhaga'ee sirbaaf akkasumas cubbuuwwan adda addaaf daandii nutti agarsiisaa oola. Hawwiiwwan akkasii kun cubbuu dhalanii du'a akka nutti hin finneef yeroo hundumaa fedha foonii keenya sirriitti to'achuun barbaachisaadha. Cubbuu burqaa isaarraa kaasee kan to'atu wareegamaa bara kanaati. Burqaan cubbuu immoo hawwiidha, hawwii foonii. Hawwii foonii kana to'achuuf immoo iji keenya, gurri keenya akkasuma qaamoleen miiraa keenya waan hundumaa ilaaluu, dhaga'uu fi gara hundumaatti akka hin deemne daangessuu qabna. Egaan jireenya kiristaanummaa keenya keessatti yeroo hundumaa qoomsisee tanaa baay'atus hamma danda'ametti cubbuurraa fagaachaa yeroo kufnu immoo gaabbiin kaanuun ergaa barumsa keenya har'aati. Kan dhageenye hojiitti jijjiirree firii gaarii akka ittiin oomishnu nu taasisu jechaa barreeffama keenya asumarratti xumurraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoon kufetti